Sagantaan keenya irraa kun egaa sagantaa ajaa'ibsiisaa sagantaa addaati sagantaa baay'ee hawwamaa ture sagantaa jaallatamaadha sagantaan keenya akkuma deebitti waan jiruuf amma immoo sagantaa keekii irra jirra sagantaa keekii keenya kana irratti obboloowwan keenya warri gaa'ela isaanii raawwataniiran isaan kun ka'anii akka keekii kutanii keekii qabatanii keekii isaanii kutanii nuti immoo waan dhugaatii keenya qabanne cheers akka jennu hundi keessa murchoo keessan qabadha. Isinis ka'aatii keekii nuu kutaa keekii. Egaa dhugaadha dubbiin kuni baay'ee gammachuu addaati gammachuun kun immoo gammachuu hunduma keenya gammachiisedha mooyii fi gammeen gaa'ela gaarii isiniif haa ta'u mana gaarii bultii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna homaa tokko yaaddoon hin jiru gammeenis si wajjin jirraas cinaa jirra nu obboleeyyan keetii maatiin koof anis yeroo hundaa si wajjin akka jirru akka nu beektan barbaanna. Wanta kallee rakkoon jiru bultiin keessan bultii nagaa bultii gaarii isiniif haa ta'u intalli kee obboleettiin keenya intala gaarii baay'ee amala qabdu bareedduu kanasii kannineerraa akka takka gaariitti bulfattuuf jaalala gaarii akka laattuufis abdii sirraa qabna kanaatiif jaalala gaarii laadhuu fi kunuunsa gaarii laadhuu fi keessumaa immoo eegumsa gaarii godhii fi eegumsa gaarii ishee barbaachisa isa kana imaanaa sitti kennannaa Fayyata horaa bulaa waliin jiraadha sooroma horaa ilmaan hedduu godhadha badhaadhaa siniin jennu. Malu mukanya kajala Kenya. Outside. Ammaga waan tokko jechuun barbaada yoo na ayyamtanii boona dubbadhu laata. Dubbadhu koi. Tole haa ta'u. Dhimmi koo dhimma keessanii dhimmi keessan dhimma koo ta'us nan beeka. Haa ta'u malee garuu hooduma waan ta'eef galatoomaa ta'een jechuun barbaada.
waan sagantaa kana irratti miidhagina isaa irratti miidhagina dabaltaniif galanni koo baay'ee guddaadha. Baay'een isin jaalladha hunda keessanii dhugaa hunda keessan qabaachuu qottan baay'een carroomtuudha. Keessumaa ayyaantu ayyuu arrastaanaan boristaanaan waa'ee kee dubbadhee quufuu hin danda'u. Maaf yoo jettan deebii isaa hundi keessanuu hin beektu. Biyya kanatti siin ala jireenyi baay'ee ulfaataa natti ture. Ati garuu utuu horma hin jedhin obboleettii dhugaa naaf taate. Arrastaanaan boristaanaan waa'ee kee mee fixuu hin danda'u. Jireenyi biyya kanaa baay'ee ulfaataa ture. Itti ulfaataa natti ta'a ture tun si qabaachuu baadheera ta'e. Yeroo hundumaa sin jaalladha yeroo hundumaa obboleettii kooti. Gamme. Addunyaa kanarra man jiraadhutti qofaa kun jiraadhadhee murteesseen ture. Murteessee dhiisuu qofaas hin turre. Yaalee sargeera. Garuu dubbichi dubbii sobaatii na adeemsisuu dide. Maaf yoo jenne dhugaa isaa walitti nuuf taana nuti isiniif uumamne isin nuuf uumamtan wal maleen bareennu. Yeroo dhugaan kun naa galittan akkan heerumuu qabu wayita murteessutti. Dirqama nama biyya jirutti heerumuu akkan qabu murteesse. Maaf yoo jenne dubbiin biyya kanaa baay'een isaa babbadeera buburreedha waan ta'eef tokkollee nama na deemsisu. Egaa yeroon biyyatti heerumuu kana murteessetti gurbaan bareedaa qeerroo mataa goofaree kun sammuu gogeessa kan dhufe. Gammee baay'een jaalladhaan. Akkan baay'ees jaalladhu immoo afaaniin sitti mootuu hin taane waliin jireenya keenya keessatti gochaan sitti agarsiisuu barbaada. Ayo, Stacey. Hey, akam. Akam. Mana ni mata? Mali tensin jere. Hai. Mal si dagan, nem te dama fan sette mana ba kasnat mal jijjiram te do. Mal rakon. Mali te mona duka ma dem tene cinku male wain betui. Na bistemo. Mana kem nan jaalladha deemu. Dhugaa edme. Maaliif jaallatta? Wanta natti taphachiistu, wanta hoduu durii natti himtu. Waa'ee Oromoo natti himtu. Dhugaa edika. Furiiduu ko. Ani sin jaalladha. Siin adaadhaan waama. Eenyu abbaa manaa keen waama. Abbaa manaa koo eenyu waamatti abbaa manaa koo moo? Eessumaa jettee waamta. Iron selalu akan mengemara anjole Oromo lalu baik nagamasi. Moiko wastu. Aku labu stever. No, no lagi. Wastu mun. Elame mana ke kum pai berada. Garu mana fincani dulu syukar. Mana nanti fincaun denda mundum nanti kosa-kosena lagi semain. Baca lagi sa. Irrantanya malah fincanu mau degiga malah tu. Isan kosa-kosani narakisnya. Mal. Ishen suni mau dufte kosa-kosena gak. Ishi elame. Why ke malam jalan di benta moiko. Ati bayi nama gari. Bayi injarjar.
isheen callumattee jirti. Qubeellaa naa kaayii kana maal jechuu isheetti isheen ilaamanii ani biyya kana jireenya koo dheeraa biyya kana jiraadha. Garuu ani Oromo intala Oromo maleen fuudhee taasii gala. Nambe kan. Intala aadaa koo beektu intala aadaa gadaasa beektu. Beektaa malee warra kanaan ta'an. Dhugaa kee jettee. Ta'an maayiko. Dhugaa kee jettee intala Oromoo fuutaa kan fuututti iyyuu intala Oromoo akka boontuu fuutaa. Kanaaf waan tokko shakin jedhanii boqote. Maayiko lameetti yeroo asuftu annanuma laphee mukoo kanarratti fushurur godhamu. Maayiko boontuu koo beektaa. Ayyi. Baay'istee kanatti fakkaata dhiisi dhugaatii kan. Wanti kun kophaadhuma tokko ani machoofne. Wanta diima kanatti uffata sigaachisiisee bara. Dhugaatii yuutu yaaltamaan jira. Isheen hin barbaadatti na hin barbaaddi. Ayi Maayiko jedhame. Jedhee booko eeggadhu. Haa ta'u. Bareedduu koo amma waan barbaaddu keessaa tokko qofaa na gaafatta. Lama nan gaafattu sadii hin jiru afur jiru guyyaa biraa si hima waan ta'eef. Amma dadhabdee ta'anis dadhabeera. Maalan si hima tokko? Bedtime story. Bedtime story jechuun afaan Oromootiin maal jechuudha? Oduu durii. Yoo! Ati jabduudha. Ati baay'ee jabduudha. Oduu durii keessaatii tokkoon si fila. Har'a tokko qofa si hima. Guyyaa biraa immoo hedduusaan si hima. Tole? Bar tokko jedhan. Oduu durii yeroo jedhan maal jedhaniin? Gadi guurii jettaadha. Ati jabduudha intalli kiyya. Oduu durii keessaatii tokko bar tokko kuruphee fi kocaatu dorgommii maraatoonii yookaan fiigichaatiif wal dorgomuudhaaf walii galan. Amma bakki isaanitti galanii baay'ee fagoo ture. Dadhabsiiseera. Baay'ee si baadhee naannoo amma dadhabee yoon sila. Amma gara oduu durii qorsiite. Kanaa walii galaniiti otoo fiiguudhaaf edda walii galanii kuruphee fiigde utaalte. Kocaan keechumaati. Kocaa akka isheen deemtu argitee taa'u tokko deemti. Kanaani kurupheen reettee kocaa bira dabartee sokkitee gaafa galagaltee ilaaltu kocaan hin jirtu iyyuu. Dur immoo miti kocaan amma isheen dhuftutti xiqqoo ishee boqodhaa jettee gaaddisa wayii ilaallatteeti gatteesse. Gaafa isheen gatteessu kocaan suutuma jettee lootee bira dabartee
mul'attus oliin abattu qocaa waan ta'eef lafuma jala akkas loote deemtii min masajii gadi. Suutuma deemtee gaafa achitti namni jedhee fiishkaan afuufamee maal ta'u kurpheen dhageesse. Maal achitti immoo mana fiishkaa afuufanii harka rukutan kun jettee namni harka rukutee fiiga yeroo isheen galtu qocaa jechuudha. Kan dura jiru os laana maaltu galee jettee gaafa kurpheen keekka. Si mucara 50? Rafte. Uffatta ciisichaa jijjiirtee fi moosuma seen guyyaa oltee irra 50. Anoon jijjiirree fi. Maaliif? Maal ta'a afaan raftu dadhabdee jirti waan ta'eef yoon irraa jijjiirra jedhee hirriba irraa kaati jedheen sodaadhee dhiise. Waanuma hundumaan ofii kooti hojjechuun irra jiraayi. Waanuma tokko bakka ati sirriitti hojjettadheen abdadhoon. Maafin godhi irree akkas taana. Waan godhi sitti miidhaa yoo ta'etti maaf deemteen godhi. Hiriyoonni kee namoota gaarii fakkaatu. Ati nama gaariidha gooftaa koo waan na jaallatteef baay'ee galatoomi. Baay'een isaan jaalladha waan si ajaa'ibu. Biyya kana yeroo nufeetu isaan hin jiran ta'e maraachuu koo ture. Namni baay'een akkaataatti biyya kana galan malee ergi biyya kana galanii rakkoo nama mudatu hin hubatu beektaa. Isaan gaaddisa naaf ta'anii ani immoo isaan jalatti baqadhee waan baay'een ooleen waa hedduu naaf ta'an baay'een isaan jaalladha isaan qabaachuu kootti dhugaa baay'een gammadaan keessumaa kana ayyaantuu maadhee akkan sitti himuun beeku. Isheen nama gaarii fakkaatti. Biyya kana turteetti immoo dhiyooma kan dhufte isheen. Ayyaantuun mucummaa isheetti dhufte kan si ajaa'ibu ijoollee xinnoo taateeti kan dhufte. Waan si ajaa'ibu qanumayyuu tattaaffii mataa isheetiitiin of barsiisteen. Tattaaffii mataa isheetiitiin afaan Oromoo dubbachuu, barreessuu, dubbisuu dandeesse. Intala cimtuudha baay'ee. Abbaa manaa ishees nama gaarii fakkaata. Boonaa fayyaantu jechuun isheen boonaa namoo sirrii argatte waan si dhibu. Akka giiftiitti qanansiisee ishee jiraachisa. Guyyaa tokko waan tokkotti hir'isee hin beeku. Gammadaan moo'eedhaaf nama gaarii irratti yaadda. Nama gaarii natti fakkaata. Nama gaariin fakkaata. Garuu moo'eedhaaf kaayyoo mutu gaarii ture. Garuu maal goota gaa? Jireenyuma akkasii. Yaa anis kaayyoo dhuma seeraa wayya jedhee yaada. Maal jechaa jirta? Jechi koo wanti jechuu barbaade utuu ishee irratti nama kan biraan jaallanne kaayyooma wayyaaf jedhee yaadan ture. Maal ammaa dura kaayyoon irratti hin jaallannettee jaallateera jettee ragaa bahaa jirta jechuudha? Jechuu koo sitti meeraam. Utuu ishee irratti nama kan biraan jaallanne ta'ee kaayyooma wayyaaf si jechuu kooti laan. Garuu waan siin jedhu ati gammada kanaan dura beekta turte? Are you out of your mind? Har'uma si wajjiniin argeeni misa. Haasaa akkamii haasoof taate? Eessatti wal beekuu dandeenya naaf inni?
Maal ta'uu keetti si gaafachuu yakkaa? Waa hundumaa fi yoo mucaa kee halkan ilaaluun dagatii.